Kutawan addunyaa nu hordoftan maratti nageenya keenya isin akka qabu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ashama akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kana abbaan dabareen Abrahaam Birruutu isinitti hima. Magaalaa Finfinnee naannawa Boolee Arraabsaatti qaamoleen tiishartii nuti nafxanyaadha jedhu uffatan jeequmsa kaasaniin hubaatiin ga'uun ibsame. Qaamoleen kunneen naannawa Boolee Arraabsaatti bifa gurmaa'een hokkara kaasuu jiraattonni OMN itti himanii jiru. Hokkara uumurraa jalqabee hanga hubaatii geessutti akka gaan ibsameeti jira. Hokkara gareen kun uumeen namoonni akka miidhamanii wal'aansaaf gara hospitaalaa geeffamuu jiraattonni himaniiti jiru. Dhimma kanarratti qaamolee hooggansaa mootummaa dubbisuuf yaaliin goone ammaa fi hin milkoofne. Harargee lixaanaa Daaroo Labuutti jiraattonni magaalaa Macharaa Miicataa kaayyoon uummanni Oromoo qabsoo taasisaa fi turee fi qeerroon Oromoo wareegama qaaliitti kaffalee karaarraa makfamaa jira jedhan. Jiraattonni kunneen mootummaan jijjiiramni qabsoo uummataatiin dhufee karaa biratti osoo hin deemne fedhii uummata isaa sirriitti dhaggeeffachuun daandii haqaatti deebi'uu akka qabu gaafatanii jiru. Udii Musaa gabaasa dabalataan ergee jira. Harargee lixatti jiraattonni magaalaa Macharaa Miicataa kaayyoon uummanni Oromoo qabsaa fi turee fi wareegama olaanaa kafalaa fi ture karaa irraa maqee akka jiru dubbatu. Sadarkaa biyyaatti hoggaa deemne xaqilaa ministeeraa fi pirezidaantoonni illee waan qabsoo Oromoo kara biraa dhommoysan nutti fakkaatan nuti. Masaraa biyyaalessaa keessa ta'anii warruma Oromoo amata 500 dura nyaachaa ture. Irboo fi siisoo safarsiisaa tureetu akka waan Itoophiyaan isaaniif uumamteetti yaadanii akka waan qeerroon Oromoo wanni dhumteef isaanuma aangoo duratti isanirra deebisuuf dhumteetti deemaa jiran. Wannummaa wareegamni kun godhafamee fi bilisummaa ilmaan Oromootiif bilisummaa sabaaf sablammootaatiif. Ka Oromoo qofa osoo hin ta'in ka saba hundaati sabaaf sablammiin hundi akka bilisoomuuf ijoolleen teenya ta'uu wareegamte iddoo kanarratti dhiigamee kan dhangala'ee ture jechuudha. Yeroo isa yaada bika sanarra jira waan birannatti dhagaama. Ilmaan keenya asitti dhuman leenci maal fakkaatu. Saniifuu arrammoon sadarkaa itti wareegamaniif hin harkanne dhuguma. Yoo dhugaa taate. Sareen leencaa guddisee jeedalloo dheeysee jee warri gaafa duraa bilisummaa biyya tanaatiif mirga biyya tanaatiif qabsaa'uu jiran jennee eegaa turre hundi biyya tanaaf yaadutti hin jiran. Inumaa akka waan aangoorra hoggaa dhufan sammuun nama yaaduu dadhabduuti biyyi teenya tun qeerroo dilaa biyya tana bilisoomsuuf dhufte san irraanfatee jira warri biyya tana. Jiraattonni Macharaa Miicataa yaada isaanii ittuma fufuudhaan jijjiiramni qabsoo uummata Oromootiin dhufe kallattii biraa osoo hin qabanne mootummaan daandii dhugaa gubbatti deebi'uu akka qabus dubbataniiti jiru. Warri aangoo harkaa qabu odoo saba tokko ol fuudhanii kaan gubbaa fe'uun ta'in odoo jijjiiramni kun karaa biraatti hallayyetti hin deemne waan barbaachisu godhanii nama biyya saba wal taasisanii yoo dhugaa sabni qabuus lafa kaayaa fi deeman isaanilleen fuulduratti biyya tana tarkaanfachiisuu ni danda'anii jeetii namana. Mootummaan sadarkaa gubbaa irraa jalqabee hanga sadarkaa gaditti keessoo isaa sirriitti ilaaluu akka qabus jiraattonni magaalaa Macharaa Miicataa dhaamaniiti jiru. Mootummaan akka godhuu qabu gurra banatee of dhaggeeffatuu qaba. Of laaluu qaba. Eessan jiraa laaluu qaba. Eessa geejee of laaluu qaba. Ilaa gubbarraa ilaa jalatti warri ajiru kun warri no bulchiinsaa dhaaba kantiibaa abbaa raddaa kanama nyaataa tures hojirra deebisaniit kun jaraa wajii dhama qaba. Kun asumatti boru ganamas ka sijjeessisu warrumaasiiti. Kanuma ka gubbaa udunte kanumasiitu sijjeessa. Kanuma ka sijjeessu. Tanaaf jecha mootummaan eenyuun bakka san kaayyadda. Ummata kana eenyu tajaajiluu qaba jee gurra isaa ummata dhaggeeffatee maali jiran jee gurraan dhaggeeffatee ummata kana ceesisuu qabaan jaa.
qabsoon ministra muummee Abiy Ahmed Faak kiiloo furiin geesse wareegama qaalii uummata Oromoo dhufee jiru jiraatonni godina Arsii Lixaa. Godina Arsii Lixaa qoreetti namoonni maatiin jala wareegamanii fi miidhamni qaama irra ga'e rakkoof saaxilamnee jirra jedhan. Namoonni kunneen yaada OMN'f kennanii deeggarsa dhabuu keenya caalaa wareegama qaalii kaffallee asiin ga'uu keenya dagatamaa jiraachuutu nu mufachiisaa jira jedhan. Lammaa Hussein dabalatasaa qindeessee jira. Godina Arsii Lixaa aanaa qoreetti namoonni yeroo qabsoo miidhaan qaamaa fi maatii namoonni irraa wareegaman yaada Oromiyaa Miidiyaa Niitwoorkiif kennaniin akka jedhanitti fincila qabsoo diddaa gabrummaa taasifame keessatti qaamni keenya hirdhuu ta'ee maatiin nurraa wareegamee yeroo ammaa ijoollee keenya waan barsiifannuun dhabnee rakkoof saaxilamaa jirra jedhaniiru. Oromummaa kanaaf ibiddarra guban. Namni tokko kan ulaale hin jiru, kaayisoo nuun jedhe hin jiru, kan ulaale hin jiru. Maatiin keenya faca'ee daa'imni ijoolleen qara barsiifadhu mana haftee mikinaata san irraa amma naggalee mana deebi'ee olii gadi bahee hin beeku olii gadi deemee hin beeku amma dhiyoo tana kunoo iyyannee ijoolleen kunoo qeerrooti iyyannee jennaan bakkee kanaa nu fidan namni tokkichi kan ulaalee hin jiru waan nu godhe hin jiru. Nuti Oromoof jecha lafateen irratti lafa Oromoo irratti Oromoof jecha miila keenyallee dhabne ka lubbuu dhabellee lubbuu dhabe haati ilmoo irratti kuftee xiyyiitii nyaattee xiyyiitii keessaa baasanii ka haga ammaa gudunfattee deemtu jira. Qotachuuf nama luka qabutu qotata. Nagadachuuf nama luka qabutu nagadata. Akkana rakkannee akkana jirra. Abbaa kiyya dhaamee jira. Kun barnoota illee addaan kutee jira fakkeenyaaf isaaniin deema. Motuman jijjiirama dhufe kana keessatti namoota jijjiirama biyya kanaatiif akka guutuu biyyaatti miidhaan irra ga'e eessa akka jiran irraafachuun isaa baay'ee nu komachiiseera jedhu. Amshir nuun jechuun keessi keenya nu gammada. Amshir nuunaa jedhani. Amshirii kana dhabneet muukuu keessa jirra yaaddofnee yaada keessa jirra waan ta'eef akka nu bira dhaabatan. Rakkoo kana haga achiillee baanee jenne namni tokkichi kan nam laalee wayii hin jiru. Lafatti dhabnee jirra akka lafaa nu kaasan. Godina Arsii Lixaa aanaa qoreetti namoonni yeroo Ummanni Arsii bakka bu'oota uummata Sidaamaa ayyaana Irreechaa isaan waliin kabajatan kennaa aadaatiin dabalee gaggeesse. Kennaan kun kennaa ulfina uummata Sidaamaaf kennamee jiran manguddoonni Arsii. Manguddoonni Sidaamaa kennaan kun waancaa tokkummaa uummata kuushii jedhu. Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa Irreechii fi ayyaanni Cambalaalaas Oromiyaa fi uummata Sidaamaa biratti akka kabajamu ni hojjetama jedhee jira. Gabaas dabalataa akka taanutti dhiyaata. Akkuma irreecha hora Finfinnee fi Arsadii irreecha guddaa Arsiitti kabajame kan malkaa Dooshaa irrattis uummanni Sidaamaa hedduminaan hirmaate. Ulfinni uummata Sidaamaaf malu olaanaa ta'uu kan dubbatan maanguddoonni Arsii bakka bu'oota uummata Sidaamaa ayyaana irreechaa isaan faan ayyaaneffatan kana kennaa addaatiin dabalanii gaggeessan. Sabni Oromoo fi Sidaamaa uummata tokko. Kennaan kunis kennaa kabaja saba Sidaamaaf kennamedha jedhan maanguddoonni Arsii. Arsiin namni keessummaan kabajaata akka keessanii wayitatti dhuftu maal qal'oo fi maal bal'oon bulchiti. Maal qal'oo re'eedha. Maal bal'oo korma. Arsiin sadii nama bulchuu beeyti. Yoo ammoo jarjara taatee keessummaan manatti namatti dhufte midhaan bareedaa nyaata bareedaa qabdi Arsiin. Nyaatni kun shakaka jedhama. Miciirroo qabna, buraatoo qabna, caccabsaa qabna. Aadaateen marqa qabne yoo turtan isinii marqinee buna isinii dhaabne qulutti isinii qincee quuftanii dhugdanii nurraa galtanii biyya teessan dhuftan baga nagaan nuu dhuftan nu waliin dhalanne namuu addaan rukutuu hin danda'u barnoota cita malee dhaloonni hin citu. Cambalaalaa teessanillee dhaynee isin bira turre arginee jirra kormilleen hin jira isinii qallaa. Keessummaa kabajaatii nurraa fudhadhaa itti bulaa nuu bultanillee galatooma. Manguddoonni Sidaamaa kennaa kana fuudhan gama isaaniitiin kennaan kun waancaa tokkummaa uummata kuushii jedhu. ዛሬ የተሰጠን ስጦታ የአፍሪካ የኩሽ አንድነት ዋንጫ ነው። Kennaan kun kennaa tokkummaa uummata kuushii. Wanti guddaan kennaa kuushotaa ta'uu isaati. Guyyaan kun guyyaa gammachuu ilmaan kuushii. Nuyi uummanni Sidaamaas yeroo itti aanu kennaa shaafeetaa isinii kennina. Galatooma. በሚቀጥለው እኛ ደግሞ የሲዳማ ህዝብ ሻፌታ የሚለውን አቅርቦ ያንም ዋንጫ ለኦሮሚያ ህዝብ ያቀርባል እንደዚህ
ስጦታ ይሰጣል። ስለዚህ ስላደረጋችሁን ስጦታ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን፣ እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ገለቶማ ቢሮን አዳ ፊ ቱሪዝም ኦሮሚያ ኢሬቺ ፊ አያኒ ጨምበላላስ ኦሮሚያ ፊ ኡመት ሲዳማ ብረቲ አከ ከበጀሙ ኒ ሆጀተማ ጀዳ ኦቦ ግርማ ኃይሉ ሆገና ቢሮ አዳ ፊ ቱሪዝም ኦሮሚያቲ ባህሉን ማክበር ብቻ አይደለም ይዛቸው የመጣችሁ በጣም ታሪካዊ ነው። አሁንም ዛሬ መጣችኋል። አያነ ከበጁ ቆፎሶን ታኔ ኤርጋን ሲን ቀበተኒ ዱፍታን ጉዳ ፊ ሴነ ቀቤስ ሀሪሮን ኩን ኡመተ ኬኛ ኬሰቲ ቡኡረ ጀባ ከቀባቱ ጎቹ ቀምና ካናፍ አማ ቦድ ኢሬቻ ፊ አያነ ጨምበላላ ኬሰንሌ በከለማኒቱ ከበጁ ቀምና ኦሮሚያ ፊ ሲዳማ ኬሰን ከዛ በኋላ የህዝቦች ትስስር ይሆናል። በጣም ዛሬም ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። አዮተ ኢሬቻ ከነረት ይርማተን ጀዋር መሐመድ ኦቦ ገላሳ ድልቦ ሉበ በላይ መኮንን ፋኢ ፍሌ ከና አዳ ኡመታ አርሲ ከና ሜፊራ tajaajilli geejjibaa barattoota mana barnootaa jeneraal Taaddasa Birruu deddeebisu tajaajilli isaa addaan cituun sirni baruu fi barsiisuu akka hin eegalleef gufuu ta'uu ibsame. Manni barnootaa xiqqaan bu'uuree bara jijjiirama kanatti sababa xixiqqootiin gufatuun nu komachiisee jedhan maatiin barattoota. Dura taa'an mana barnootaa fi waajjirri barnootaa kutaa bulchiinsa Guulallee rakkoon kun kan mana barnootaa jeneraal Taaddasaa Birruu qofa osoo hin ta'in akkuma guutuu magaalichaatti waan murtaa'eedha jedhanii jiru. Abdii Tufaa gabaasa qopheessee jira. Waggaa 3 dura pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lamaa Magarsaan eebbifamee hojii kan eegale manni barnootaa jeneraal Taaddasaa Birruu Oromoon dhiyeenya mana barnootaa kanatti argamanii fi warreen afaan Oromoo asitti baratuu fedhan akka itti baratanii fi yaamicha dabarsaa akka turan ni yaadatama. Mana barumsaa kanaaf konkolaataan barattoota deddeebisuus karaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin haalli mijatee hojjetaa ture bara kanatti waan addaan citee fi hanga ammaatti barumsa eegaluu hin dandeenye. Tajaajilli geejjibaa kun addaan cituun qabsoo sabni kun taasisaa jiru duubatti garagalchuudha kan jedhan maatiin barattootaa. Barattoonni barachaa akka hin jirre OMN itti himanii jiru. Nuti jechuudha jalqabaa fi qabsoodha jennee fidanne malee nuti Taaddee Birruu maqaadhuma isaatiin manni barumsaa Finfinnee keessatti dhaabachuu jechuun manaa nutti fakkaataa dhufnee ilaallee gaafa fidannee as keessatti akkas taanu har'a gaddi guddaan nutti dhagaamee furmaata tokko tuun argatiin keessaa baanee amma wanaatti aduu keessatti dararamaa jirra jechuudha. Sarbiisiin ullattan taanaan har'aa kaasnee mirga keenyan falmannaa akka waggaa 2 barsiifamnetti barsiifamuu qabnaa dirqama. Sarbiisiin erga rakkoo ta'e bulchiinsi magaalaa maal jedhe? Inni garjallaa jiru maal jedhe? Maaliif gaafiin keenya rakkoo godhate? Eenyutu rakkootti godhe? Rakkoon sun maaliif fala dhabe? Anaaf waanni kun dhiibbaatu jira. Bara kana keenya sunumaan arganne tiraanspoortiidha. Bara kana keenya waan arganne hin qabu. Inni argattanii har'aa boruu. Har'aa boruu. Garuu barumsi garri biraa barsiisaa jiru. Keenya kun maayidhaaf. Waan irratti walii galuu da'amne kottaati shanyii fudhadhaati ijoollee keessan iddoo jirtanitti barsiisadhaan hin jaani. Har'a ji'a 2 muluu walgahii 50 gooneera. 50 kana naa goonu torban har'aatti bultii 2 booddee bultii 3 booddee hin murtaa saarvisiin isin murtaa jecha amma yoonaa turan. Har'a ji'a 2 uni ji'aaf torban 2 kanatti jechuudha barumsa eessatti ijoollee gashina. Yotuun wanti jaanii yotuun sosobanii har'a nu gaari. Har'a moo gahamee jechuudha. Deebi'aatii shanyii fudhadhaa jechuun ummata Oromoo bamulutti jechuudha. Waan mataatti waan cabsa guddaa waan aggeessisu malee kun waan ilmaan Oromoo irraa deebiin argannus miti kun. Kanaafi yaaddoo guddoo keessa akka jiranis ibsatanii jiru. Waadaan nuuf galame addaan cituu hin maluu kan jedhan maatiin barattootaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan rakkoo isaaniitiif fala kaa'uu akka qabu gaafatanii jiru. Komii kana furuudhaa fi koreen maatii barattootaa keessaa kana dura filatamuudhaan gara bulchiinsa magaalaa Finfinneetti imalees furmaata tokko malee gama isaaniitti deebi'uu isaanii ibsatanii jiru. Dura bu'aan mana barnootaa jeneraal Taaddasaa Birruu obbo Dhaabaa Tafarraa gama isaaniitiin komiin maatii barattootaa dhugaa ta'uu erga ragaa bahaniin booda sadarkaa hooggansa mana barumsichaatti rakkoon kun furamuu akka hin dandeenye himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa kutaa bulchiinsa Gulallee obbo Admaasuu Dachaasaa gama isaaniitiin gaafiin maatii barattootaa biraa ka'u kun yeroodhaan falli waan hin kennamnee fi komii babal'ataa dhufuu isaa erga himaniin booda magaalichatti tajaajila kana waliin gahuun waan hin dandamnee fi akkuma bulchiinsa magaalichatti addaan cituu isaa himanii jiru. Gaafiin sarvisii barattootaa gaafatamaa tureera. Kanaan duras dhiyaachaa tureera dhugaadha. Sarvisiin jiraachuu dhabuusaa jalqaba irratti nutti himame wanti jedhu jira sirriidha.
gaafa galmeen galmeeffamu Hinjiruu jedhamee iddootti himamee kan danda'uun galmeeffataa kan hin dandeenye immoo iddoo barbaadetti barsiifachuu danda'a ture. Kana wajjinis wal qabatee gaafii gaafachaa turreerra jechuudha. Manni barumsaas gaafataa ture, nus akka caasaa barumsaatti gaafachaa turre. Garuu gaafiinsaa lafa harkifamaa, deebiinsaa yeroon itti kenname jidduu kana waan ta'eef komiinsaa akka bal'atu carraa guddaa kenneera jechuudha. Falli abdachiisaa ta'e gama mootummaatiin hanga argamutti maatii wajjin mari'atuudhaan kallattii kaa'uun ala ammaaf murtoon addaa gama waajjirichaatiin argamuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Ammaaf haala kamiin furmaata itti kenninu kan jedhu maatii wajjin taanee mari'achuu fi manneen barnoota biroo irrattis kanumatu godhamaara. Kutaalee magaalaa 4 keessatti kennamaara. Kolfeen jira, Nafaas Silkii jira, Yeekkaan jira, Afraffaan Gullalleedha. Kutaaleen magaalaa 3 hafanis kanuma gochaa jiru waan ta'eef nus kanuma goone. Maatii waamnee maal haa goonu, furmaata maal haa kennu. Mootummaan dhiyeessu yoo ta'e ijoolleen kun dhufanii barachuu qabu. Maatiin gurmaa'ee yoo barbaade ispoonsaras qindeeffatee tajaajila geejjibaa kana fidee ijoollee isaa barsiifachuu qaba kan jedhu akkamiin haa furruudha kan mariidhaaf waamne. Nam tokko tokko yoo miira keessa waan galeef walii galuudhaaf xiqqoo rakkisaa ture. Waggaa 3 dura Buufanni fayyaa aanaan saboo ganda facaas sababa hanqina meeshaalee yaalaa fi qorichaatiin hawaasa tajaajilaa akka hin jirre jiraattonni komatan. Komii uummataa dhugaa akka ta'e ragaa kan ba'e waajjirri eegumsa fayyaa godina Arsii Lixaa ufataalee aanaalee godinichaa keessatti hir'ina dhiyeessii meeshaalee fi qorichaa qabaniif furmaata laatuuf qaamota olaanoo wajjin hojjetaa akka jiruu fi hanqinni kunis dhiyeenyatti akka hiikkatu ibseeti jira. Abdii Tufaa gabaasa lataa qopheessee jira. Godina Arsii Lixaatti buufataaleen fayyaa 84 ol ta'an kan jiran yoo ta'u hedduun isaanii sababa hanqina dhiyeessii meeshaalee yaalaa fi qoricha adda addaatiin hawaasa tajaajilanii birxa baasuu akka hin dandeenyetu himama. Buufataalee kanneen keessa buufanni aanaan saboo ganda facaa isa tokko yoo ta'u namoota 16,000 ol tajaajila jedhameeti yaaddama. Haa ta'u malee buufanni haarawaa ta'uu irraa kan ka'e ogeeyyii yaalaa ramadamaniin alatti dhiyeessii meeshaalee yaalaas ta'e kan qorichaa akka hin qabne jiraattonnii fi ogeeyyiin fayyaa buufatichaas ragaa bahu. Ogeessillee nu galuu hin dandeenye haga galeetti ogeessi keenya walii asii galeellee cinqamaa jira. Wanni keessatti faayidaa arganne hin jiru. Yoo dhumneetiin jennu qorichaan argannu. Deettuun teenna sa'aatii ammaa ji'a kana keessatti asii baatanii deemanii dodolatti deettee jirti. Rakkoo guddaa keessa jirra. Sababa kanaaf yeroo ammaatti dhukkubsataa tajaajila barbaacha dhufe dhakaa akka teessumaatti muka harka ogeeyyii fayyaatiin dalagame immoo akka siree ciisichaatti itti tajaajilamaa jiru. Dubartii dahumsaaf gara buufatichaa dhuftes muka kana irra ciibsanii akka tajaajilaa jiran OMN garasitti imaluudhaan irra gahuu danda'ee jira. Ayyee kun teessoo algaa dahumsaati kun algaa ogeeyyiitu hojjete. Akkana rakkoo irra kan ka'e algaa kana hojjannee kun algaan kana fakkaataa yoo kan isin waraabamu ta'e kunooti nuti ogeeyyiitu dalagee ogeeyyii hojii biraa dhiisaniiti kun teessoo adda addaa dhagaa irra waan taa'aa turaniif dhagaa irra hin taa'anii ammas waan baay'eetu jira kana fakkaataa algaan kun yoo dhibamaan dhufeetiin baasaan itti ammaate dhagaa irra ciibsaa turre amma rakkanneetuma ofii jennaan hojii biraatitti seenne hojii ogummaa biraatitti seennee algaa kana hojjannee turre kana fakkaataa kan biraallee ni jira. Buufata fayyaa ganda facaa dabalatee kanneen biroo aanaalee godinichaa keessa jiranitti meeshaalee fi qoricha yaalaa ariitiidhaan akka raabsamuuf hojjetaa akka jiran itti gaafataman waajjira eegumsa fayyaa godina Arsii Lixaa obbo Riyaad Umar himaniiru. Buufanni kun waggaa 10 turu malee almost eega xumuramee amma gara naannoo ji'a lamaati. Erga xumuramee as tokkoffaa ogeessa fayyaatti ramanneefii jirra. Gama biraatiin immoo bilookii dabalataa kwaalitiin isaa eegame kan tajaajilli da'umsaa tajaajilli hawwataa fi daa'immanii keessatti kennamu kan tajaajilli cibsanii yaalamu keessatti kennamu bilookii dabalataa bara kanaaf fayyamnee fi caalbaasiin isaas xumuramee amma gara hojiitti galamaa jira. Gama biraatiin immoo buufanni kun buufata ta'uun isaa kan beekamu meeshaalee yaalaa qorichi waa hundi gaafa guutamee fi haga maatitti meeshaalee yaalaa akkuma atillee duratti kaasaa turte san hin gallee fi kun sababa mataa ifii danda'e qaba meeshaa yaalaa kan kennu Ministeera Fayyaa Federaalaati. Ministeerri Fayyaa Federaalaa dursamee buufanni fayyaa kun maqaa isaatiin waan hin ijaaraminiif hirmaannaa hawaasaatiin waan ijaarameef hin beeku ture. Erga nuti dhufne garuu beeksisnee xalaa adda addaa yeroo garaagaraa itti barreessinee meeshaa yaalaa buufata fayyaa kanaaf akka galu gaafachaa turre. Anis qaamaan deemee biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaas Ministeera Fayyaa Federaalaas meeshaa yaalaa guutuun ta'e kiitii guutuu ta'e buufata fayyaa kanaaf akka galu dubbannee irratti walii gallee almost amma piroosesii keessa galanii jiranii jechuun meeshaa yaalaa san garas fe'uudhaaf.
rakkoo dhiyeessii meeshaalee fayyaa fi qorichaa hamma furamutti hawaasni obsaan eeggatu akka qabus gaafatanii jiru. Daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Qophiileen OMN tufuu daawwadhaa.